Akkam nagaa jirta? Nagaa galata Rabbii. Tole ishii wal baruun danda'ama maqaa kee? Maqaan kiyyaa Usoo jedhama. Usoo Aminiin jedhama. Akkam nagaa jirta? Nagaa jira fayyaadhaati. Wal baruun ni danda'ama maqaa kee? Sirriitti danda'ama. Saadum naan jedhu yookaan sooshaal miidiyaa irratti kan isin jedhamanii beekamu. Tole maqaa kee eenyu siin jedhama? Koodechaa Sooman naan jedhama. Akkam nagaa jirta? Irra galata waaqa. Eenyu siin jedhama? Yaa Badriidhaan naan jedhani. Badrii Aliyyi naan jedhama maqaan. Wantoota daawwattoota keenya har'a qophii adda ta'e tokko qabannee isiniif dhiyaannee jira. Qophiin keenyas qophii adda ta'edha. Gaaffii namoota hedduuf ulfaataa fi akkasuma wal morkisiisaa ta'edha. Haga xumura qophii keenyatti nu daawwadhaan afeerraa keenya karaan itti seentanii daawwattanii maqaan chaanaala keenyaa Cinaaksan Show seentanii daawwachuu ni dandeessanii. Viidiyoon keenya isinitti tole taanaan like, share, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Haga xumura qophii keenyatti nu faana tura. Cinaaksan Show. Gaaffii tokko si gaafachuun barbaade ayyamamaadha. Inni dandeessa gaafachuu dandeessa. Galatoo. Amma fakkeenyaaf yoonii fi hiriyaa jaalallee keetii yookaan immoo geelee jaalallee teetiitirraa jaalalti si qabde akkam jetteetu itti himatta? Geelee jaartii tiyyarraa yoo naqa jaartii moo jaalallee? Jaalallee teetiitirraa. Geelee jaalallee tiyyarraa yoo naqabde wanni kun dirqama ta'a qoy. Dirqama itti himachuun. Tarii jaalala hanga ta'etti si dirquu danda'a dirqama itti himachuu qabda si itti himattu ta'e furmaatan argattu ta'a. Geelee jaartii saayibatti qaadhimaa tiyyaa sanirraa waan hin qabameef waanuma ishii caaltuun qabdi isheen tun. Ishiin. Saniifu ni ulfaata garuu hedduu ulfaata ittiin himadha ishii sanatti useetuma ni himadha. Tanas adeemsa keessan adda muraa deema. Adeema akkasitti adda muraatiin kanattis yaallee himadha uffachuu danda'a. Garuu tunuu nana mantu jeetii yaada ammas boodaatni illee nana mantu. Sijjammar qabamuun qabu garuu qabametti wanta waan qabametti ittiin himadha. Wanni cabee haadha bu'uura jaalala qabu. Kamitti ta'a? Jaalallee kee jalqabaa baay'ee jaalatta ta'a. Kanaaf ammas adda jaalala ishii wajji qabdu adda muruudhaaf waggaa dheeraa wal jaalachaa turtan. Kan amma saayibditti ishii jaalalleen kee saayiba ishii kana ni amanti ta'a. Ati immoo guyyaa keessaa jaalala ishiitiin yeroo qabamte akkam jettee itti himatta? Jaaladha jeetiin itti hima walirratti fuudha akkamitti. Geeleen jaalallee teetii tuni ati akka geelee ishii tana jaalattu sirrii beektu waan ta'eef jaalala kee ni amanti ta'a ni fudhatti siif. Yaa'u kana garuu miira keessa galatiin itti hima yoo fudhachuu baattes dura jaalaleetti yaan addan ba'u osoo ishiitti hin himne. Akkanitti waan idduutti lafatti nafne geeleetti jeeta duraan akka qabdheesin ishiitti himachuuf yaala. Yoo ishiin kana keessummeessuu diddu taate tiyyatti hin deebi'adha malee jaalalti ammas gama lamaan yoo jiraatti malee gama takka tiyya kan qabdu waan ta'eef jecha yoo kan ishiin sun jaalatti taate immoo inni jiraami akka itti ishee harkaa bu'u yaala yookaan ammoo hin dhiise. Akkasiin jedha. Jaalallee kee jalqabaa sanatti geelee ishee irra jaalattee miti miirri ati jalqabaa qabdu san amma miirri san si bira hin jiru yoo ta'e akkam gootu? Yoo miira san dhagaa fitiin dhufaa ishiin sun abdii murataa deemti boodarra irraanfachuu dandeessi. Gaaffii tokko si gaafachuuf ture ayyamamaadha. Maadha gaaffiin bakkaan dubbisu uumaa. Lakki gaafichi gaaffii barnootaa osoo hin taane gaaffii jeneraal naawuleejii yookaan immoo beekumsa waliigalaatiin si gaafata. Taatee na gaafadhu gaamee numaan laala gaaffii. Gaaffiin kiyya amma fakkeenyaaf jaalallee qabda ta'aati. Immoo geelee jaalallee keetii yookaan hiriyaa jaalallee teetiitirraa jaalalti yoo si qabe akkam jetteeti itti himattee furmaata argachuu dandeessa? Gaaffiin ulfaataadha. Akkasiin godha. Jalqaba irratti isteeppii jalqabaa sanii deemuu jira. Jalqaba maaliin godha seeta eegaa jaalaltee irraa na qabditti kaarastilii isaanii waliin buusa. Isaan saayiba cimaa ati kan jettu maal hin taane Alfaadha reeffaan itti waliin buusuun dhabu eegaa jaalaltee irraa na qabdite walumatti hin buusa jalqaba. Kan godheetii waliin buuse seete. Akkana nuufisii wal jaalattu oduu beektuutu saayibtittiin jaalala na gaafatti. Jeetiin isii kaniin jaalachuu deemu san jaalallee tiyyate jalqabaatti basaasa. Tarii jaalalleen ta'e
ishiin saahiba ishii cimaa waan taateef akka gocha san hin goone waan beektuuf si amanuu yoo diddeewu maal goota? Jaalataa si cimaa waan hin ta'eef jecha sirriitti na amanti waan hin jiru sirriitti miiraan itti hima akka isiin jaalalleen shaayittiin sun waan hin taane ishee irra dalaydeen himaa fi san booddee waliin lolchiisaa akka isiin daboo qabdu ittiin hima isaaniin eegaan adda baasee booda harkaa godhadhee taanis jaalattiin danda'a. Akkana amma fakkeenyaaf bifa kanaan yoo jaalatte jaalalli kun fiixa naabaa jettee yaadda dhumarra akka isaan malaammaluu jirtu si baranii lachanuu isaanii yoo si gananii filannoon kee maal ta'a? Isaan lameen gidduutti suuraan qaxare san booda isaan waliin galan san booda ni jiraame taanitti waan siin shakkite tana haa dhugoon sun hin jaan waan akkana jetteettiin saayikittii ta'e dhabde tana bakka saayikittii ta'eeti ati narkachuu qabdaa jeetiniin deddeebiise jechuu akka waan nama isi deddeebisu yoo ni jiraame isii kan deddeebise booda akka isiin gara kiyya jaalalaan dhiyaattu niin godha san booda maaliin godha jalqabaa kana ganuu fi yoo ganamuu fi deemtu Akkam jirta nagaa? Nagaa kan jedhamu. Tolee gaafii tokko si gaafachuuf ture. Ayyee gaafadha. Galatoomii gaafii nan si gaafadhu yoo amma fakkeenyaaf hiriyaa yookaan geelee jaalallee teetiitirraa jaalalti si qabde akkam jetteeti itti himatta? Jaalalti sin firaayiitaati waan ta'eef osoo taan jaalatteeti isaan si qabu waan dandeessuuf soodashin hin dhabu maali akkamiin godha seete? Ni beektaa haa jalqaba eegaan taan jaaladde taan tana beektaa osoo nam lama waliin wal qixa baasirratti jaalachuu hin dandeessu. Maaliin godha dirqama gaa takka beektaa ani kunoo tokko takka jalaambisuu godha. Jalaambisuu jechuun akkam yoo jaalallee kee jalqabaa sana waggaa dheeraa jaalachaa turte har'a akkamitti maalirra dhaabbattee maal sababa ga'aa kam qabattee ishiin adda baate ammaasoo ishii amma jaalatte geelee ishii tana akkam gootee firraa dhiisuu dandeessa ree jaalatte ammatti jaalatte waan ta'eef. Jechuun akkanti jalaadhiisu maaliif osoo jaalaltii osoo hin taan jaalachaa jiru kun garuu na qabdee yoo tun jaalatisa boodaa tun beektaa gaa yoo ta dura san caalte dirqama gaa maaliin godharee isii ta boodaa tana dirqama yoo beektaa dhalaa tana lachuu deemuu ni dandeessu maaliin godhu qaba isa dirqama tarii irraa hafuu hin dandeenye sana ni jiraame bakka jaaladheen jaaladheedha akkam ittiin sirriitti si jaaladhe akkana kana taanuu yoo ittiin gaafatte yoo dhugaa taan ittiin jaaladha garuu jaalalti haqeeffamuu godhaan yeroo akkas jechuun geeleen ishii jaalallee fi cimaa akka taate ni beekti yoo si amanuu dadhabdee ishiillee haganee na dhufe anis yoon saahiba biraa gaafan qabadhe nagatee saahiba kiyya jaalataa jettee yoo si yaaddees fudhachuu didda akkana nama amansiisuu dandeessa. Sangaalee jaalatti sirriitti dubarri shamarree kan maal seenti gurraan seenti kan dhiiraa immoo ija waan jaalattee gara nagarree jirtu ishee amansiisuu nan dubbi. Bileeshi galate. Ayyee atiillee hin fadhu. Bileessoo gaafii tokko si gaafachuu barbaade ayyamamaadha. Taniin danda'u taanaan siifin deemsa uma feetee una gaafadhu. Gaafiin kiyya maal seete amma fakkeenyaaf ati osoo jaalallee qabdu hiriyaa jaalallee keetii yookaan immoo geelee jaalallee keetii sanirraa jaalaltii yoo si qabde akkam jettee itti himatta? Oo maali gaafiin akkana jabduudha gaafii akkam na gaafatti gaafii tana jaalallee tiyya tana jaalallee siitirraa amma jaalalli qabdii gaa jaalalleen si ana. Jaalalleen si ati himi ati immoo geelee jaalallee teetii yookaan hiriyaa jaalallee teetiitirraa jaalallee tee dhiiste jaalaltee akka haaraatti si qabdi akkamitti himatta? Amma naa galtee jirti gaafiin ta'e. Geelees amma jaalallee geeleesiiti waan ta'eef bakka gaa kana furmaanni irraana qabuun kun dirqama itti himachuu kan hin qabu yoodhaafi ta'e jalqabumaa'u isiitu dhalaa isiirraa itti raakti nama gootu if jala oofe dhalaa isiirra bareeddu isiitu if jala oofe sarrakoosiiti suutuma suutaaniin harka garaa jalaatiin feesbuuk irra haa ijjeettichi barreessa. Dhalaa atiraakti nama gootu maal jaalalli ati jalqabumaa'u
akkamitti ka jaalallee ta'e ishii baay'ee jaalattu waggaa dheeraa jaalattu gantee amma tun silaa atiraakti si gooteef yookaan sila ishiin si hawwatte qofaaf jaalallee kee gattee saahiba ishii jaalatta akkamitta. Jaalaluma tanaawu jaalalti tun boojoo ooyiruu keessaan taane tana siigee ka tana jijjiirratu. Ergatee dirqama narratti wanti kun akka baafadhu isii tana kophatti illee bakka harkachuuf yaalii godheetiin suutuma suuta akkaan isiin dhagaamte sanitti anis taanitti kaan dhagaamu itti ibsee taan adeemsuma keessa gara fireendummaatirraa gara obbolummaatti siqaa deema. Akkamitta jaalallee waggaa dheeraa jaalattu jaalalarraa jijjiirtee obbolummaatti yoo ta'e obbolummaan ka ta'u dursa obbolummaan jalqabdee yoo jaalala deemte malee jaalalarraa gara obbolummaa ni danda'ama. Wanti kun dirqama erganatti duraan yeroo bilbiluuf lubbuyyee yoo kan hin jedhuun taate amma lubbuyyee sanirraa dhiiseetiin obboleettii xiyya takka na fakkaataa jaan. Obboleettii xiyya takka na fakkaataa. Ni beektaan waan jiratu. Eshi galati. Ayyaa gaafii kana nu gaafachuu wajjin galatoomaa isinis warroota miidiyaadha.